sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya 13 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamuun qophii sagalee qeerroo. Qophiin sagalee qeerroo kallattiidhaan Oromiyaa irraa darbu amma eegalee jira. Qophii sagalee qeerroo waliin aan urjii sabaati. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee qeerroo guyyaa har'aa keessatti akkuma barame jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Qophaan suudhaan immoo qophii addaa mirga bilisummaaf walabummaa uummatatuun baratiin nu barsiise kabachisiisuuf wareegni nuti qusannu jiraachuu hin qabu jedhutu isiniif dhiyaata. Walleewwan warraaqsaas kan ittiin bohaartan isiniif galaasneerra. Amma gara qophiilee hafanitti isin dabarsaa. Qophiilee waliin jaal Hariroo Jorgoo waliin tura. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya an oduu kaniin isin dhageessisu Hariroo Jorgooti. Godina Iluu Abbaa Boraa keessatti fincilli diddaa gabrummaa itti fufuun isaa dhagahameera. Wayyaanonni walgahii waamanii uummata amansiifachuuf hangam yaalii godhanillee uummanni walii galee walgahii wayyaanotaa dhaquu diduun mormii isaa ibsachaa akka jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatuun barattoota yuunivarsiitiilee garaagaraa Oromiyaa keessatti argaman keessatti bara dabre barachaa turan ganna kana bakka jiranitti marii paanaalii wayyaaneen qopheessite irratti yoo hirmaachuu baatan akka barumsarraa ari'ataman doorsisaa wayyaanonni marii paanaalii isaanii irratti barattoota dirqiin hirmaachisuuf ijibbaata gochaa kan jiran ta'uun hubatameera. Mariin paanaalii kun guutuu Oromiyaa irratti kan gaggeeffamu yoo ta'u kaayyoon isaa bara dhufutti fincilli diddaa gabrummaa daran hammaachuu akka danda'u waan shakkaniif bifa garagaraan tasgabbeessuuf tarkaanfii itti fakkaatee mara fudhachaa kan jirtu yoo ta'u isaan kana keessaa marii paanaalii jechuun barattoota basaasummaa leenjifachuu nama paanaalii kanarratti hin argamne immoo barumsarraa ari'atamtu jechuun doorsisuu faayidaa garagaraan mooksuu hamilee oromummaa keessatti doomsuu fi kan kana fakkaatan akka ta'e saaxilameera. Haa ta'u malee barattoonni gaaffiitiin wayyaanota mataa garagalchuun aanessanii kaayyoo ishee jalaa fashaleessaa akka jiran ifa taheera. Dhimma kana ilaalchisee oduu booda qophii addaa qabna akka nu dhaggeeffattan gamanumaa dhaammanna. Gama biraatiin OPDO'n koree giddu galeessa ishee qorannaatiin akka hammacaa jirtu eerameera. Magaalaa Shaashamanneetti kan walitti qabamte ergamtoonni diinaa OPDO'n miseensota ishee bakka lamatti addaan baasaa akka jirtu kan beekame yoo ta'u kunis kan wayyaaneef amanamoo ta'anii fi kanneen garaan isaanii fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo wajjin jettee akka addaan seccaa jirtu saaxilameera. Walgahii kanarratti qorannicha kan gaggeessaa jiran koree giddu galeessa TPLF ol aanoo yoo ta'an miseensota koree giddugala OPDO hundarraayyuu bilbilli harkaa kan fuudhame ta'uun isaas mirkanaa'eera. Fincilli diddaa gabrummaa erga hammaachaa dhufeetii as OPDO'n kan wal hammacuu jalqabde ta'uunis hin dagatamu. Dhumarratti manni murtii Shawaa Lixaa Amboo barataa yuunivarsiitii Amboo kan ture Tolasaa Kabbadaa irratti warraaqsaa fincila diddaa gabrummaati jechuun hidhaa waggaa 25 kan irratti murteesse yoo ta'u humni addaa magaalaa Amboo barataa kana diina harkaa baasuun faana balleessanii wayyaanota irratti qaanii fi naasuu akka fidan mirkanaa'eera. Oduun keenya har'aa kanuma. Rolleen chagoota dabareen keenya ga'eera garaan kee maal si kajeele obbaaliira beekam dhanga ishee mudhattee wajjin na kajeele nuti qeerroolleen chagoota dabareen keenya ga'eera garaan kee maal si kajeele cayaadhiira beekam dhanga ishee mudhattee wajjin na kajeele cayaadhiira maal gochuu dhuftee hafe soo bilisummaa laaltuu na waame obbaaliira meekkamii dhuftee hafe abattee loluudhaaf kan taa'ee bolle lakkiin sobda beena geessi laale na sossobda akkan seesu laale lakkiin sobda beena geessi laale na sossobda akkan seesu laale falmanna kaanee tokkummaan hiriirre kaayyoo jaalleewwanii faajii isaanii kaafne harreen bilisummaa barleentii omdiisaa finyoo morma kaa'ee mukatti rarraasaa dabareen kan keetii maaliif teessa abbo dinarraan seesinii keessa buusisha dabareen kan keetii maaliif teessa abbo
Dina ransesini keessa buusi shampoo. Kimbinis kamerana job jumping kayona walaka durugotu ararke bale yarsi yiti ya dabarjo salampo anule kumanga baso odonni shop salale ka chanafe bonkame ya rabba ya radina ofame ararke bale yarsi yiti ya dabarjo salampo anule kumanga baso badalle jimma garo majettani tesaniro idange kayero Adalleji magaro maljettani tesaniro Idanne kanero Urana wallo ambara malifte sure jarana Tukuma kahumbarana Tukuma kahumbarana Idage silan jifano Idage silan kanum matoromo atau Idage silan Oromia shaking Kalja chakenya Wakagal manu gawo Takagal manu gawo Urana wanda wambara marifte sure jarana Tukuma kahumbarana Tukuma kahumbarana Idage silan jifano Idage silan kanum matoromo atau Kalja chakenya Wakagal manu gawo Takagal manu gawo Idage silan akan sesulan Idage silan akan sesulan Affeerraa wallee warraaqsaa keenyaan akka bohaartan hin shakkinu. Kanatti aansuun ammoo qophii addaa qabna. Gara jaal hariiroo jorgottan sin dabarsa. mirga bilisummaa fi walabummaa ummata otoo hin baratiin nu barsiisee kabachiisuuf wareegni nuti qusannu jiraachuu hin qabu. Akkuma beekamu ilmaan ummataa fi aantee ummataa kan ta'an barattoonni mirga bilisummaa fi walabummaa ummata isaanii kabachiisuuf wareegni isaan kaffalaa turanii fi itti jiran qabsoolee addunyaa kanarratti gaggeeffamanii fi gaggeeffamaa jiran keessatti bakka olaanaa qaba. Haaluma kanaan biyya keenya keessattis bara Haayile Sillaasee keessa barattoonni Oromoo bifa ijaarameen dhoksaa fi ifat diina dhaabbataa dhabamsiisuun kufaatii mootummaa Haayile Sillaaseef sababa tahaniru. Bardargii keessas yeroo takkallee fincilli diddaa gabrummaa barattootaa otoo hin dhaabbatin kufaatii darguuf qooda gama ofii gumaataa tureera. Barattoonni Oromoo mirga bilisummaa fi walabummaa uummata otoo hin baratin isaan barsiisee kabachiisuuf yeroo itti isaan qabsoorraa boqatan akka hin jirre seenaan dhugaa baha. Baroota kolonii wayyaanotaa kana keessattis fincilli diddaa gabrummaa barattoota Oromoo daran jabaachaa dhufe malee hin laaffanne. Barattoonni Oromoo hedduun lubbuu isaanii Oromoo fi Oromiyaaf gumaataniiru. Hedduun qaamaa hir'ataniiru. Hedduun barumsa isaanii dhiisanii gara qabsoo hidhannootti makamaniiru. Hedduun isaaniis kunoo har'a mana hidhaa keessatti argamu. Kaanis sagalee isaanii bifa garagaraan dhageessisuu irraa of qusatanii hin beekani. Bara wayyaanonni teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneerraa Adaamaatti ariite ani qabsaadha kan ofiin jettu OPDO'n akka loonii oofamtee akka balfaa fe'amtee Finfinnee handhuura Oromiyaarraa ari'atamtee yeroo baatu irra goree mirga ishee falmee gara Finfinneetti akka isheen deebitu gochuun qabiyyee lafa Oromiyaa kan mirkaneesse qabsoo Maccaa fi Tuulamaa fi barattoonni Oromoo gaggeessan ture. Keessaafuu bara 2012 jalqabee barattoonni Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin walitti hidhachuun bifa qindaa'een qabsicha daran finiinsuu irratti argamu. Fincilli diddaa gabrummaa qabsoo
qabsoon barattoota kun wareegama kana hin jedhamne jecha ol tahes kaffalee dabreera. Bu'aa ol'aanaas galmeesseera. Yeroo har'aa qabsichi yeroo itti uummanni keenya firii qabsichaa itti argaturra geenyee jirra. Keessaayyuu immoo ammaan tana yeroo diinni keenya wayyaanonni firii qabsoo kana balleessuuf jibbaata itti gootutti barattoonni keenyas qabsicha daran itti cimsuu malee irraa laaffachuun fala hin tahu. Akkuma beekamu fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo qeerroo bilisummaa waliin gaggeessitee fi wareega baasteerraa kan ka'e lafa Oromiyaa naannawa Finfinnee kan godina addaa Oromiyaa federaala jala galchuu irraa olchitee jirti. Wayyaanonnis ifatti dhiisuu isaanii miidiyaatiin labsaniiru. Haa ta'u malee har'as diinni kan dhiiste fakkaattee sobdee dagachiiftee hojii ishee itti fufuunshee gonkuma waan hin olamnedha. Waraabessatti namni gogaa fe'u akkuma hin jiraanne wayyaanotas gochaa isaanii kana ni dhiisu jedhee namni amanu hin jiraatu. Kanaafuu qabsichi duraanuu waa'ee bilisummaa sabaa fi walabummaa guutuu Oromiyaati malee dhimma godina tokko akka hin taane yoomuu dagachuu hin barbaachisu. Toftaa Israa'el lafa Paalistaayin kan ta'e Gaazaa fi West Baankin lamatti hirtee gidduu seenteen Finfinnee fi Oromiyaa gargar baasuuf yaaluun ishee kan ishee baasu miti. Kufaatii isheef yoo sababa ta'e malee Oromoo fi Oromiyaa addaan baasuun kan yaadamu miti. Jidduu kan immoo qabsicha akkaan cimaa dhufe laaffisuuf toftaa haaraa wixinessiteetti. Kunis barattoota yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamaniti baratan mara bakka jiranitti marii paanaalii gaggeessuu qabdu. Namni marii kanarratti hin argamne balbala yuunivarsiitiirra hin ejjetu jechuun doorsisuu irratti argamti. Wayyaaneen mariin paanaalii isheen qopheessite afeerraa addaati. Kunis barattoonni leenjii wal basaasuu akka argatan gochuu, hamilee qabsoo keessatti doomsuu, doorsisuu fi faayidaatiin mooksuufaati. Haa ta'uyyuu malee barattoonni Oromoo dhiiga jaallawwan barattoota Oromoo akka hin daganne, irbuu isaaniis akka hin nyaanne, uummata otoo hin baratiin isaan barsiise mirgaa fi bilisummaasaa kabajsiisuu fi walabummaa biyyasaa dhugoomsuu irraa akka duubatti hin deebine dhaammanna. Mirga bilisummaa fi walabummaa uummata otoo hin baratiin nu barsiisee kabajsiisuuf wareegni nuti qusannu jiraachuu hin qabu. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aa kanumaan raawwata. Qophii itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.